soomsitan ofillee sammuu fi ani lubbuu jechuun geema isin irratti taphadha. Geemi kana beeka. Yeroo takka dhaggeeffadhu. Dubbiini qoratamtee dhufte. Perfekti jala sararreessitti maali? Qoratamtee kan dhufte maali ati? Qoratamtee dhufte jedhe. Na dhaggeeffadhu dura afaan Oromoo haasa'u jira. Qoratamtee. Dammeeyyee keessaa si dubbisa ishee wareeddu. Gaafa qoratamtee dhufte caalaa nuuree wanni asirra baasee fi osoo nama biraat fakkeenyaaf ijoollee biraa laal mataa gad deebisanii si arrabsaa turan. Kabajaa keetiif laal bakka guddaa si gaa'uuf laal. Ati nama dammaqaadha. Si jechuun nama dammaqtuudha laal beeki. Perfekti jala sararreessitti maal. Kanaaf fidee caalaa nuuree suuraa kee maxxanse malee waamenya keeti miti. Kottaa mucattii tana biraa dhaabbannu. Jennaani anis akka nama tokkootti mucattii tana yoo fakkeenya fi hadhiibamtu taate gara kiyya qabaa. Baqqumra gara jala sararreessitti maal. Nafuutuu fi hara kiyya qabaa jettee? Sifuud wallahi billahi sifuud asii masirra nakkalan sifuud billah fixattee maasoo kee fixat dhaggeeffadha ani ati warada warra gasti jiru irratti daqiiqaa 5 dubbadhee bu'a caalaa na dhaggeeffadha takkafarratti singizeen ijoolleen tiiktookii jechuudha namni suuraa kiyya gaggalabaxxanii jechuudha ayyantaana godhatan takkafarratti ana ramsoo osoo hin taane beekumtiin akan nuti jirtan kana beeka lammafarratti namni ol kee dubbachuun duratti namni kun wanni kun ajandaadhamu wanni kun maali jedhaati adda xiinxala hawaasallee cinkitanii ofillee hin cinkina namni sammuu qabu dhiirri jechuudha namatti dhiyaattee namarraa bantee waan san dhugaadhamu sobamu adda baafattee dubbatti kana beeka so ani isinii miti abbaan barbaade osoo oromoon kutaa kudha tokko walitti buqqaatee dhufte lubbuyyee mataa qabuu hin dandeettu kana beeka ani goota jabarbaraati amma warri maaf keenyaaf sirraasitti taasisuu jiru kuni siarrabsa turre gareefu bara gareefu amma kaya beda kale sagal gara mana jalib sa tu jala ati bar arafa du qab dete bar mereka tadi kau di mana ke sabu ada khiyati bar si jesu ambar fusi amalle ma won sabe akeda timbar amma mo makaballe sa kasret dia mu jiru arketin sigale miti akka makaballe sa na nagartin jalib sagal oke na abumma beda yo beretin tewa gara fute samira yesin dem saya bu jalib sagal amma nage fadu nuti anamma jalib sa balle regotu tinjira gareefu mali makaballe sa rotoftani yede lolu jir mali balle zaman jalib sa nu badera habibi jalib sa jechu nama yang gambi jalib sa wodre ma arafatul faisi anan tayin jira jalala sai lagi fada jarana kun jalala jarala ketif male ila ko ime arafat ani nama ul faisi gizi jam ma sunan anan tayin si jalala dalam masih khabaj ma khawul faisi anan tayin jira gareefu akon te samali ni beitani wallahi billahi arusi ma ul faisi arusi na kol feste mali beitani sin akas serang akas dagene ba ai sauji amar ila amar hay sauji ila lagi fada andi gize bichani ngari lagi fada si andi gize waitu jur ashi le chome ko himna kute ana dibatan lali arafat akke eda haso inirra akke dubbanirra media hara dima walterra le buya kana guutu yechu sigale miti namni kuni makaballe sadamo dhugumatti gartee miyyoontini ulfooyteedha namni amma fakkeenyaaf gaa ulfooytee jirti yeroo dhagaan ani galee sagalgala yeroo mana jaalibsaa dhufu liivii jalatti namni guutuun barreessaa ture kootti mana jaalibsaa naan jedhan komantiitu liivii irraa na baasee mana jaalibsaa danfiti yeroo nufa cirraa soo jirtan ati moo gaanii beekta ajandaan kan kee deddeebi'ee jira ajandaan kan kee yeroo hundanii deddeebi'e yoo wallee ajandaan kan mi'aadha sigalee miti miidiyaa kanaaf immoo namni wanti sirraa haasa'uuf waan si jaalatuuf wala namni zoos jaalanne namni kun wanti silaalaa yuzu baalaa wayii silaalee sirraa unaa soo baay'isa suuraa isaa kaatee namni fakkeenyaaf amma dhageetti qabu as gubbaa amma fakkeenyaaf ani yoo xiqqaate naafite kuma tokko feemasa sirraa suuraa tente sirra kaadhee haasa'uuni wanti uzoona sirraa nama kana gayyaasee namni bishaan ijaa taa'ee geema fa'aa taphadhee anaaf faayidaadha. Ni beektaa akkasitti? Of course. Eewa soo kanaaf immoo maqaballee isaa kana moo arafaat dhuguma waan kana qabdi kan jedhuutu gaafii nama hundatte. You know? Soo kanaaf ergasii immoo mucaan biyyoota dhufee yoo miyyoontu nagartee kana taates ta'uu baattees nam fuudhaa jedhaa jira. Kana kan nuti haasa'u jirru. Dhaala amma dhageeffatu. Koi arafat takasi kabe ko dabbad ala wa gudatte farati feni jette ro tani wajira de jomja koi arafat dhageeffad yo arafat obboleetit letaati tawjira de waan jawni jaako obboleetit arafat dhageeffad yo tan ajenda na kana Soomaaliyaa keessa ture micoota katanuma beekamtii qabduun ulfooyte jaani live gubbatti fincaan na idee testi goote ummata Soomaaliyaa kana guutuu garsise live gubbatti ati intalalaati ajenda famous asi famous man ajenda fildan dis ops dhageeffad ati ajenda garaa qabaachuu kana ala fiduu dandeessa
dhalaan garaa qabaachuun garaa qabdii ulfa garaa qabdii odoon heerumuu dhufe jechuun maqaa bareedaamti. Kara kanaan feemasummaan beekamtiin ajandaan haasirraafu. Namoonni kara kanaan ajandaa finna jaanii si mari'achiisanii ogguu nuti akkana jennellee ati maal jee haa ajandaa goonaas hin jaan karaa bareedaamti. Ajandaan karaan itti godhan hedduu jira. Ati karaa maqaa kee balleessu karaa fokkotaa kanarraa iftaaruudhaaf teesti yoo dandeesse anakka wallahi waan dhugaa siin jaa shakkii fi waan maqaa balleessi namni boruutisee arrabsu kanarraa mana haakimaa deemii takka cheeggoodiiti ani garaan qabu yoo dandeesse akka soomaasitti sanitti testii irratti buusiiti kunoo qulqulluudhaa garaan qabdu dhiigarsiisi waan kana keessaa ba'e. Booda namni firraa baasee ummanni dubbiin ifatu. Rabbi jadi koi sakit Carraa kana meni haasofna warri dubbatan kun amma leencoo itti amma dhaggeeffadhaa carraan hin jiru takka farratti lubbuun namaan baane namayyuu tiitookii fayyadamaa tiitookii walitti nu fide miti takka farratti already jechuudha waan kana hudduu namni hudduu fayyaa xixiit hin jedhu jette Oromoon mammaqsa kana naa qaba ani 100% ofitti maal jette mee mammaaksa maal jette namni hudduu fayyaa xixiit hin jedhu maal jettu yaani ofitti amana sodaadhu piraan gizin godhaa jiru Oromoo hawaasa shawadina Firaan killee saatiin dhaggeeffadhu nuka siin jenne dhaggeeffadhaa jirna bakka tana sodaatina ati habibti intala warra guddaati dhaggeeffadhu muhiiti qabadhu ati intala warra guddaati intala guddoo intala nama guddaati dhagaye waan jettu jiru wa dhaggeeffadhu siimna habibti dhugaa waltinne amma dhaggeeffadhu ati singalchu ati abbaa manaati silati maa kana akkanamtu dhagaye bassi garaan nyaate waa'ee keetu garaan nyaate waa'ee kana raasa'uu irraan qabu Amajina uskut muudi qabadhu ishii Ay, dubbita nagaa seena miti muudi irratti darbinaa. Eshi dubballu bika. Okay, jallisati muudi godhadhu. Okay, mira keessa baay'ee siyaa ta'u. Gasti nama kuma kudha takka irratti jechuu mustariyaan san jechuudha mustariyaadha mootam. Ijoollee teenya taara argee jechuudha mustariyaan san arafata kana taate maasrajaa qabaa kaardii manaa kimaatiin geesseen qabaa akkana kana itti achirratti kaaste isin akkuma kaaste itti hafettu isin dammoo hawaasallee cinkina ofillee cinkina gaafan isinitti dhufadheen akkana isiniin jedhe eeggadha. Cinta mana gasi kuma kora takarati marjajaan qaba maali qabatee tun taami. No, anaatu jaan qara akkas jetteen jedhi ka. Jaalibsaan akkas jetteeni ishii erga qabattee jette natti fidi jedheen. Jaalibsaan jennaaniin dura lakki jaalibsaa wajjin walitti haasawaniiti dabbal gastii banatee jechuudha. Micaata naa maqaa hin balleessine hundi san dhugaan jiraate kootu misiriyaa jedheen. Fatiyaa yaamee gaafate fatiyaa micaatan akka nama takkaatti siimoon wajjin gala siituutti dhiyaata idda deemte ji'a saddeemmuun si barateette. Micaata naa akkami jedheen. Wannummaan takka irra hin jiru wajjin jira ana taman wajjin galtu irra beektaniin fatiyaadha. Okay. Micaata na bilaashin maqaan hin badu erga fatii akkana jette maasrajjaa jira akkasumatti ni eegi mustariyaan haa dhuftuun. Kazaa mustariyaan irratti sheer godha irratti dawwal cilee bishaan buute. Kazaa dabbal gastii galabbatee irraa ba'e. Hoggaa gastii galabbatee irraa ba'e jaalibsaan gastii banee reefuun tana jechuudhaan irratti dawwalee na yaamee arafaat maqaan kee baduun qabu dubbiin tokko baaditti habaa tokkootu ishee jaalibsaan ofitti amana nama tokkoon hin galchin anaaf mustariyaan sinatti as baasi fiidoo haa baatu maasrajjaa kaartii sanas haa baastu ichi immoo dibajiti janaa fudhadhee gadi bu'aa ammaa fi mushkilaa jedhee. Kazaa gizee gastirra isin dhuftee anis gastirra dhaqee isin gastirra deedhe. Anis gastirra ta'a. Micattiin ayyaa takka jira ammaas shukriyaa jechuudha. Shukriyaan jechuun nama dubbatte jechuun ustu shukrii atillee achumatti jedheen maali bayyaan harargee kan jedhan kan anaaf inni waliin feenu bayyaan harargee kana jechuun lafatti baazawwee wal agarree arga waliin feenu jechuun suuqii duratti wal agarree. So bayyaan atillee waa kiyya keessan galiin ati dammoo mustariyaa maasrajjaa